لي أرسي تجو قربان ربي تفيدكم خاديو تنولي سنباسسا شيتكي يادرك النتيتوري كتاب الجسم سوق الدرة برسي جالون كي جرد قدان وانين النوان سنكيكيف نقلاف نتنفكاتو سيقلي آدان أرسي الرقف واللي فهمني الرقف اللي فهمني أرسين أمة قوتا أمة غرتي واني سي الرق الدنيا رد أكوان أمة الرو أممي أكوان أمة الرمقف واللي فهمي في مالي بقدمي صدركا خابيني قالجا وياني وجي ديغو ورمو دغواتو رسن أرلي ديغو ورمو شيطان تجاوج دغواجرو وركنا غبريوتي نانغ شير توت والرجل خنا وركنا قبيو جلات الرافي في وتين مالي فكت فرفمي جتني وصون الدنبافة قرتي هدوم كيسن هنافا ماري هنافا قرانا يسن قبتو ملكي أرسيتو قرانو قبانو أرسين ملكاو مقوم مجيسا هرقين ملكاي واللقام ملكاي والله ملكاي خطا ورمو خيسا يو تكمل كوي سيقل قبصون أرسين كيسن جره صلاة فاتحان قبل اينو درجة شيخ أبو فاتي جد نوت ملكين خطا ورمو تكانو بمجيفت ملي ملكين خطا ورمو تكانو بونسيفت ملي اتين آدم ملي اتين انتقانو جد اتين متاول قبلنا جد سيقل هاگران isin gubatu marre namoonni bakka lamattiin qoodee ilaalu kan wallaalummaadhaan dhugumaan gartee wanni kun hamoonni kun itti faca'ee joohara jedhaniin siigalee joohara jechuun gartee fedhii al-ishq min al-hubb kan arabni juunsa jaalala keessaan si hoytu jechuudha jooharri akkasii sun kan itti faca'ee gartee hanga huccuu facaasutti utaaluus ni jira jechuudha. Sanaan irra laalu gammachuurra jira. Gammachuu isaatiin duraa tuqee sheeka xiyyaarree isaa kitaabul jismi dhufee soogiddanarraa distirra dabarsee jee mirga isaatii. Garuu habeekaan waa godhu sani kasi godhu. Aadaan arsii har'a qofa wallifamte. Arra qofa sirbamte maaliif arra akka dhaadheeffamte maaliif arra hoogganaan kaabineen hundi kaadireef kaabineen gabbaatee akka dhaadheessite waay if gaafadhu namni milkii teessaniif takkaa milkii kutaa tokkootiif kagaraa yaasu haa yaasu arra sa'aatii aadaa dhaadheessinu sa'aatii aadaa sirbinu sa'aatii ilma arsii ajjeesanii harreerra fe'anii magaalaa keessa oofan arra sa'aatiin sa'a qabsooti ajandaa qabsoo akkamii jijjiirra jedhanii hayyoota arsii keessaa beekamu walafaan keenya jedhanii goota warqinaa gabayyoo arra aadaa arsii sheer godhee Jawar Muhammad Sherin gone jani ajanda biro hunu da fakka ko pawa jirtu bilzikinan burra qoldu ise sigal ha wan gotan goda sigal wan jettanin jaati addiga to kumman dufta kun digamu qabaje shaytanika ajanda gadda barse jiru kuma qabdu ise dengadda jawar cina mal sinje bashashattille na jalan bahuje maal jechuun gandummaa waa jaaraa jiraa jechuu argisiisa. Mee akkamitti isinitti himnaree mana dhufnee isinitti himuu hin dandeenyu. Mana dhufnee isinif fannisuu hin dandeenyu. Mee akkam taaname min ittizaaz maalaa goonu mee naa himu. Sigale. Namni wallee lolchiiftu sun. Sila walleen bilzikinnaan sheer godhu qabdu wallee namicha Addis Ababa jeesani
tadachi qaallichi meekaappii godhe hunda garsiiftee addunyaa tana hunda misooma fakkeessitee maal jettee mitikkishoo jette. Waay sanna piippiin sheerin goone. Wanni diinni kee sheer godhu, wanni diinni kee sii dhaadheessu, wanni diinni kee sii faarsu waatu duuba jira. Gaafa ilmi Arsii ajjeefamee harree irra fe'amu Warqinaa Gabayyoo noomaan jiin. Warqinaa Gabayyoo maaliif noon jiin? Warri harrakka lafa dhiitee maraatee joorri itti ka'ee jee akka waan Arsii jaalatu fakkaatu kun kan isin Arsii keessaa dhalatee jettan kun muuturra Arsii jaalataa bara. Maaliif jiina gaafa? Akka Arsiin hin duuneef mormuu jirra. Akka aadaan Arsii, aadaan Harargee, aadaan Oromoo hin banneef falmuu jirra. Akka namni harree irra fe'amee hin deemneef falmuu jirra. Sheexaanticha dhiiga gartee Oromoo kana guutuu dhuguu jiru kaasuu jirra. Har'a waan isaan jalaan dabran gartee ajandaa Caalaa Bultumee irraa eegalee hanga ajandaa wallee kanatti ajandaa darbame. Sigalee. Gujii keessatti intala gartee ajjeefamti. Ulfa baatii sagali arraan dhalamoo boruun dhalata jettu ajjeefame. Namni irraa dubbate jira. Namni irraa dubbate jira. Hin jiru jechuudha. Wallagga keessatti woboon lolee lolchiisee kuffisee daaraa godhee bilziqinnaa dhukkee godhee namoota 200 ol kan qabaniirra ta'anidha yaasisiise. Namni irraa dubbate jira. Isin gartee walleerra wallolu jirtanii jechuudha. Piippina isin ajandaa isin darbee ichiin waan biroo godhu jira jechuudha. Amma maal godhu waan Baalee fi maarree nu laallattu jedhaniiti isinuma lafaan walafaan kaa'u deeman. Nuti keessa jirru siinja lakkii keessa jirtaa jettaan ati banaa asii tiktok manaa baluu dhalinaa koottaa waliin jettan. Obboleessu mee xiqqoo laal nama wal dhageeffatu haa ta'a. Nama wal dhageeffatu haa ta'a. Namni tokko yoo waliin dhageeffatu yoo nama wajji deemu nama kaayyoo takka qabu dhageeffatu. Sigalee? هذا كل شيء من البطين كل شيء من الخسارة جاربني سيجل خون خسارة دلهم جراج سيجل خسارة دلهم جراج غافة ستة لنا جايفتي غافة ستة تلقى واي جت سوتت كم داون تاتي وغافة شو قبضي وغافة شو قبضي جارسمان كيتوبر intala dhalaa yoo taate takkaa gurbaadhi dhiiraa yoo taate jaartummaan teetu yoo amala jijjiirtee ho'isuu eegalte amala dur hin qabne fiddi arra maali jettee ofirraa xiinxaluu qabda. Takkaa yoo jaarsa kee ta'es arra maali jettee ofirraa xiinxaluu qabda. Piippiin arra maaliif akka wallee tana sheer gootee way bireek niwus kophee Warqinaan Gabayyoo hundaa sheer way maaliif jettee akka maraatti. Waay ajandaa dhoomsuu barbaaddu jiras jalatti. Wallee naa walli famtu ana yaa wallee irraa dhimma hin qabu. Namichi duraan namni nuun laaluu fi ara rabbi nasiiba tolchee fi laale an for first time arraan isumaa ijaan arge. Namoota akka sheekkaa butaa kana hundaa ijaan arge jechuudha. Nasiiba guddaa qabu. Sigal sun dhimma mataa hiyyaatti miti. Sigal aadaan Arsii arraa miti kan wallifamte arraa dhiira meeqaa wallisee itti du'ee itti baqee aadaa tana nuu fide. Akka sadattuu badaa jirra aadaa maal haasa'u? Seenaan teetu seenaa qeenxeeti siin jechuun jirti peenteen jaha mitiiti. Wanni piippiini. Piippiini. Aadaan teetu aadaa qeenxee wanta harma muraan aanolee hundi adii gamtuu jechaa jirti. Namni gartee aadaa udhabe. Namni seenaa udhabe aadaa maal haasa'u? Saniifuu
Angaafas wanni jala muree waan kana mormeef wanni PP'n dhaadheessite jannata illee yoo taate rakkoo keessa jira. Jannata jettee ittiif hin darbin. Azaaba keessa taa'ee gubachaadhaa carraa eeggan. Hanga namni sirraa waa laalu dhufee laaluu dubbi. Ansumaafin hima. Ansumaafin hima. Feetuni fudhattu, feetuni dhiifta rakkoon hin jiru. Nama kana caalaa aadaa Arsii ibsee wallisee jira. Akka Joorjii Maarree Sanfaa. Namni akkasitti uwwise ni jira. For in history, for first time, kaabineen mootummaa sadarkaa olaantuu wallee takka sheer gooti. For first time, wallee Oromoo maaliif har'a godhe? Ni muddamanii. As keessaa nama bitachuu barbaadanii jira. As keessaa nama waliin naquu barbaadanii jira. Abalu sheer hin goone, abalu sheer godhe, abaluu turraa Arsiidha jedhanii nama lafaan kaa'u deemanii jira. Sigale? Waa hedduudha ofirraa laallaa jechuudha. Sigale? Waa hedduudha ofirraa laallaa jechuudha. Waa hedduudha ofirraa laallaa jechuudha. Saniifuu uummanni keenya walleen haa wallifamtu sa'aatii laalladha. Sa'aatiin Oromoon dhiichifturra jirra. Sa'aatii Oromoon dhiichifturra jirra. Sa'aatii Oromoon aadaa si ibsatturra jirra. Maaliif har'a dhiichisaan du'a teenya dho'isan? Maaliif dhiichisaan buqqaatii teenya dho'isuu barbaadan? Maaliif dhiichisaan diigamuu mana keenyaa dho'isuu barbaadan? Maaliif dhiichisaan gartee buqqaatii riiraa har'a kaabinee riira baala keessan maal godhu jira? Ilmaan Marsiitii ati duuba asii wallee mee yoo biitti tun guutuun biitti tun guutuun gatan poos yoo addunyaan tun guutuun kaatee si iyyite yoo manni kee nagees hin qabaan yoo bakkatti aadaa tana leellifattuu hin qabaan yoo bakkatti seenaa ta'e gartee leellifattuu hin qabaanne maal sii gooti? Har'a osoo riiraa baala keessaa namni buqqaa jiru naafi ati asii wallee takkitti irra wal lolu sanyii sagalee ta'uu dhabne. Osoon gujii keessaa haatii ulfaa ajjeefamtee reefisii mana taa'u jiruuti naafi ati wallee wal lolu. Osoon ilmi Arsii kanati jettu kun sabboonummaan Arsii yoo si dhagahamtee akkatti gartee miidiyaa irraa si faranxiisi. Osoon ati asirraa Arsii jettee faranxiisi ilmi Arsii harreerra fe'amee ajjeefamee deemu jira. Dardarri Arsii kallacha dhawamu jira milishaadhaan. Kun qurxummii nyaatamu jira. Sigale? Obboleessoo dammaqi mee xiqqoollee taatu dammaqaa yaa obboleeyyan. Mee waan ajandaa godhattan laalladha. Mee rabbuma namaa miti rabbuma sodaadhaa saba miskiina kana dhiisa. Sagalee tanumaan qaba gaa'ii I don't know. Rabbuma sodaadhaatii saba kana dhiisaa isa. Warri keessattuu warri miidiyaa kun warri waa oomiftan kun dhiisaa. Sa'aatii gartee walli ajandaa goonee mee haasawa dheengadda Profeesar Isqeelii fi Jaawar akkasitti haasawan san bakka jiruu quba qabdaan madhaamsa isaanii jedha. Aadaa Arsiitiif mormu jirta goota kee. Waynuma gootaa barate. Kunis Arsii arrabsu jirta aadaa isi. Yoo Arsii arrabsite if arrabsitee bara. Yoo Arsii faarsite if faarsitee bara. Namni qaama fi tokko na dhageeffadhu. Qaama fi tokko yoon ammaan ka'ee gosa Oromoo keessaa takka arrabsi ifiin arrabsu jira bara. Waan akkanaa dhiisa. Kun nun barbaachisu.
أني دبي الراميشو ترى مجرشاتين سيو جنة بيبين سفارسي جنة سننسيني جنة أول ونك علي وير عذاب هيستا يجرى أنجوري غرتي سر جنة مسنو سر لغفوتي عذاب هيستا يجرى